Oduu teenyaa jalqabaatiin waggaa 30 booda Israa'el ifatti Somaaliilaandiif beekamtii kennuun dhaga'ame. Kunis biyyattiidhaaf oduu gammachiisaa yoo ta'u, Itoophiyaan immoo beekamtii kanaaf shoora olaanaa bahatteetti jedhame. Oduu gammachiisaa Itoophiyaafis Somaaliilaandiifis bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin abbaan ilmoo isaa waggaa 2 gudeedee ajjeesuudhaaf yaale hidhaa waggaa 25tiin adabame. Taatee rifaasisaan kun baha Oromiyaatti yoo mudatu taateen akkasii wal fakkaataan bara 2025 keessa haalaan mudachuun dhaga'ameera. Gabaasa guutuu qabna. Oduu itti aanuun Ameerikaan haala hin baratamne Naayijeeriyaatti haleellaa raawwachuu beeksifte. Haleellaan kun garee shororkeessitootaa irratti yoo raawwatamu Naayijeeriyaa waliin ta'uudhaan kan raawwatamedhas jedhame. Tiraamp akkuma dhaadatan akkamiin Naayijeeriyaatti haleellaa raawwatanii gabaasa guutuu qabna. Oduu teenyaa xumuraatiin immoo abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa dhaabbata televezyiinii GPS kan Paaster Heenok Girmaatiin hoogganamu akeekkachiise. Kunis salaalee arrabsuu hordofee yoo ta'u buufata TV kana cufuudhaaf abbaan taayitichaa dhaadateera. Gabaasa bal'aa qabna akka mooltan daawwattootaaf hordoftoota aanolee Global Media. Oduu odeeffannoo keenya galgala kanaa qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo teenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumuraa sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya hiriyoota keessan bira akka ga'uuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaaniin gara gabaasa bal'aatti isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin waggaa 30 booda Israa'el ifatti Somaaliilaandiif beekamtii kennuun dhaga'ame. Kunis biyyattiidhaaf oduu gammachiisaa yoo ta'u, Itoophiyaan immoo beekamtii kanaaf shoora olaanaa bahatteetti jedhame. Haaluma kanaan muummichi ministeeraa Israa'el Beniyaamin Netanyaa'uun guyyaa har'aa waaree booda Somaaliilaandiif beekamtii kennuu beeksisan. Somaaliilaandiinis gama isiitiin Israa'eliif akka biyyaatti beekamtii kan kennite yoo ta'u, biyyoonni lamaan har'a irraa jalqabee akka biyyaatti waliin hojjechuudhaaf walii galanii jiru jedhameera. Gabaasa miidiyaaleen Israa'el qoodaniin Netanyaa'uun haleellaan gammoojjii Jizraa'el keessatti raawwatee dargaggeessi ganna 49 tokko wayita ajjeefamanitti akkasumas immoo biyyattiin wayita rifaasuu keessa jirtutti Rippaabilika Somaaliilaandiif akka mootummaa walabaaf abbaa biyyummaa qabduutti ifatti beekamtii kennaniifi jedhame. Waajjirri ministeera muummee Israa'el ibsa har'a waaree booda baaseen Israa'elii fi Somaaliilaand beekamtii sana wal jijjiiraniiru jedha. Labsiin beekamtii waliif kennuu biyyoota lamaanii kun waliigaltee Abrahaam pirezidaanti Doonaald Tiraampiin jalqabame galmaan ga'uudhaaf kan kaayyeeffate akka ta'e waajjirri Netanyaa'oo ibseera. Dhimma kanarratti waajjirri pirezidaantii Somaaliilaand ibsa baaseen mootummaan Israa'el Somaaliilaandiif ifatti beekamtii kennuu mirkaneesse. Pirezidaantiin Somaaliilaand Abdirahmaan Irrootii fi muummichi ministeeraa Israa'el Beniyaamin Netanyaa'oon wayita beekamtii waliif kennan viidiyoodhaan haasawaniiru jedha waajjirri pirezidaantii Somaaliilaand. Walga'iin viidiyoodhaan Netanyaa'oo fi Irroo jidduutti gaggeeffame kun waliigaltee siyaasaa dippiloomaasiif tarsimoo kan qabu ta'uu kan ere waajjirri pirezidaantichaa. Gama lachuutiin Somaaliilaandis ta'ee Israa'el beekamtii guutuu fi mootummaa ta'uu waliif ibsaniiru. Kun tarkaanfii haarawaa abdii fi hariiroo cimaa biyyoota lamaan jidduutti jalqabuudhaaf akka gargaaru hooggantoonni ibsanii jirus jedha waajjirri pirezidaantii Irroo. Beekamtiin seena qabeessi mootummaan Israa'el Somaaliilaandiif kenne kun Rippaabilika Somaaliilaandiif tumsa idil-addunyaa, nageenya, diinagdee, teeknooloojiif dippiloomaasii irratti boqonnaa haarawaa kan banu yoo ta'u, ga'ee Somaaliilaand gaanfa Afrikaa keessatti nagaaf tasgabbii buusuudhaaf qabdu cimsaa jedha waajjirichi. Ministeerri muummee Israa'el Beniyaamin Netanyaa'uun gama isaatiin ergaa X gubbaatti katabeen Rippaabilikni Somaaliilaand akka mootummaa walabaatii fi abbaa biyyummaa qabduutti beekamtii ofiisaa kennuu koo yoon ibsu gammachuu waliinii jedhaniiru. Kunis tarkaanfii waliigaltee Abrahaam kan kaka'umsa pirezidaantii Tiraampiin mallattaa'e hojiirra oolchuudhaaf ta'uu ibsuudhaan Netanyaa'uun Ameerikaan kallattiidhaan dhimmicha keessa jiraachuu mirkaneessan. Akkuma amma dura deddeebiidhaan gabaafne waliigalteen Abrahaam wanti jedhamu kun biyyoota muslimaatii fi Arabaa Israa'el waliin walitti fiduudhaaf kan kaayyeeffate ture. Biyyoonni waggootaaf Israa'eliif beekamtii hin kennine beekamtii kennanii waliigaltee Abrahaam jalatti makamuudhaan Israa'el waliin akka hojjetan gargaaram. Ministeerri muummee Israa'el Beniyaamin Netanyaa'oon ergaa har'a dabarse keessatti ani gama kootiin pirezidaantii Somaaliilaand Abdirahmaan Irrootiin baga gammadde jechuun hin barbaadaa jedhan. Gama biraatiin pirezidaantichi dhiyootti daawwannaa ofiisaa Israa'elitti akka godhan affeereen jiras jedhan jechuun akka ministeerri muummee Israa'el
ibsanitti taanaan Abdurrahmaan Irroo dhiyootti Israa'el Tel Aviv ni daawwatu jedhamee eegamam. So I'm very, very happy and I'm very proud of this day, and I want to wish you and the people of Somaliland the very, very best there. I think this will be a great opportunity for expanding our partnership. We intend to work together with you. I want to use this opportunity, sir, to invite you to an official visit to Israel at your convenience, and I hope very much to see you here soon. This is a wonderful day. It's a historic day, and of course I'll communicate to President Trump your willingness and desire to join the Abraham Accords. Mootummaan Israa'el tumsa bal'aa damee qonnaa, fayyaa, teeknooloojii fi diinagdeetiin Rippaabilika Somaalilaand waliin hariiroo qabu hatattamaan babal'isuuf karoorfatee jiraachuu Netanyaa'oon ibsa isaaniitiin eeraniiru. Somaalilaandiif beekamtiin kun kan jalqabaa ta'uu isaati. Somaalilaand waggoottan 30 oliif biyya beekamtii barbaadaa jirtu yoo taatu erga Soomaaliyaa irraa adda baatee maallaqa, paaspoortii akkasumas immoo waraana mataa ishee qabdi. Soomaaliyaan Somaalilaand akka naannoo ishee takkaatti ibsitus garuu Somaalilaand waggoottan 30 dabre takka akka Soomaaliyaa jala jirtuutti if hin ibsine. Somaalilaand beekamtii kanaaf kan geesse immoo bara dabre jechuun ammajjii 2024 erga Itoophiyaa waliigaltee mallatteessitee boodas ture. Waliigalteen gaanfa Afrikaa muddama keessa galche sun akka jettutti Itoophiyaan Somaalilaandiif beekamtii kan kennitu yoo ta'u, Somaalilaand qabeenya guddaa harkaa qabdu buufata galaanaa kiraadhaan waggaa 50f akka Itoophiyaaf kennitu ajajam. Waliigalteen mo'uu sun ji'a tokko keessatti hojiirra akka oolu jedhame garuu Soomaaliyaan dhimmichaan aaruun Itoophiyaa faana wal dhibdee cimaa keessa seenuun ni yaadatamam. Waldhibdeen biyyoota lamaanii sun waggaa tokkoof adeemus boodarra jechuun dhuma bara 2024 Itoophiyaa fi Soomaaliyaan bakka waraana seenuu laata jedhamanitti gara Ankaaraatti deemuun waliigaltee araaraa mallatteessan. Kanaanis waliigalteen ministeerri muummee Abiy Ahmadiif Hassan Sheikh Mohamud jidduutti mallatteeffamuun tokkoon isaanii daangaa walii kabajuu, birmadummaa walii kabajuu waan jedhu irratti Ankaaraatti waliigaluun ni yaadatamam. Kanaas ta'ee sana garuu muddamni sababa waliigaltee sanaatiin dhalate Somaalilaandiif milkii qabatee dhufe. Biyyoonni Somaalilaand waggootaaf dagatan yeroo jalqabaatiif biyya tanaaf beekamtii kennuun barbaachisaadha jechuun sochii eegalan. Kanaanis Ameerikaa dabalatee hedduun sochii kanatti makaman. Bara dabre kan aangoo qabatan pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp imaammata isaanii jalqabaatiin Somaalilaandiif beekamtii akka kennan murteessanii turan. Kana jidduutti ji'a 3 dura pirezidaantiin Somaalilaand Abdurrahmaan Irroo xalayaa biyyoota 40f erganiin akka beekamtii biyyattiidhaaf kennan gaafatanii turan. Onkololeessa dabre akkuma nutis gabaafnee turre immoo biyyoonni 20 Somaalilaandiidhaaf beekamtii sana kennuudhaaf pirezidaantii Irroodhaaf xalayaa mirkanii erganii turan. Biyyoota xalayaa mirkanii Somaalilaandiif ergan keessaa tokko Israa'el yoo taatu taan UK fi US turte. Amma biyyoota murtee sana beeksisan keessaa Israa'el ifatti baatee beekamtii Somaalilaandiif kennuu isheeti. Itoophiyaan ammoo beekamtii sana dursitee biyyoota hunda ni kenniti jedhamus haga ammaatti hin kennine. Haa ta'u malee deemee beekamtiin ammaa kun dhiibbaa Itoophiyaan uumteen kan dhufe yoo ta'u, Somaalilaand caalaa oduun kun Itoophiyaadhaaf gammachiisaadha jedhamee amanama. Oduu biraatiin Abbaan ilmoo isaa waggaa 2 gudeedee ajjeesuudhaaf yaale hidhaa waggaa 25tiin adabame. Taatee rifaasisaan kun baha Oromiyaatti yoo mudatu taateen akkasii walfakkaataan bara 2025 keessa haalaan mudachuun ibsameera. Haaluma kanaan naannoo Hararii aanaa Dirree Xiyyaaraatti ga'eessa waggaa 30 kan ta'an Firoomsaa Absamad ilmoo isaa reefu dhalatte tan umrii waggaa 2 erga gudeedeen booda uffataan morma hudhee erga duute je'ee amanee booda abbaa isaa bira deemu ilmoon tiyya bakka ciistutti duute jechuun itti himu poolisiin naannoo Hararii ibseera. Abbaan isaa obbo Abdusamad ilmoon nagaya qabdu akkamitti bakka ciistutti duuti jechuudhaan battala hoggaa bakka sana ga'u morma daa'imaa irratti mallattoo hudhaa arge. Daa'imaas lubbuun keessa jiraachuu mirkaneeffatama. Abbaan gurbaa kana uleedhaan sossodaachisuudhaan hoggaa dubbii keessaa baasu ilmi isaa yakkasuu kannee isaa daa'ima tanarratti hojjechuus mirkaneeffatama. Koomishinii poolisii naannoo Harariitti itti gaafatamtuun kutaa qorannoo yakkaa Koomaandar Abbabach Shawaaraggaa akka himanitti eerinsa abbaa guddaa daa'ima tanaarraa nu dhaqqabeen qorannoo yoo taasisan daa'imni waggaa 2 abbaa dhaleen gudeedamtee sanitti ammoo osoo hin oolin yaaliin ajjeechaa dabalataa daa'ima tanarratti raawwatamuu mirkaneeffanneerraa jedhan. Kana
hordofee manni murtii olaanaa naannoo Hararii dhimmicha ilaalaa erga turee booda dhaddacha ganamaarraa jechuun muddee 17/2018 ooleen himatamaa daa'ima isaa irratti yakka hamaa raawwate Firoomsaa Abdusamad hidhaa waggaa 25tiin akka adabamu itti murteessee jiraachuun ibsameera. Taateen gara jabeessi daa'imman irratti abbaanis ta'ee ambaan raawwatamu as dhiyoo Itoophiyaatti deddeebiin dhaga'amama. Taateen daa'imman gudeeduuf daa'imman ofiif dhalan sana ajjeesu Oromiyaa bahaatti ammoo dhaga'amuun erga jalqabee bubbuleera. Addatti bara 2017 taateen kun Oromiyaa bahaatti hammaateera jedhamees ture. Akka qorannoo bara 2025 keessa maxxanfameetti yoo ta'e Itoophiyaa keessatti dubartoota keessaa dhibbeentaan 33.9 fi dhiira keessaa dhibbeentaan 19.7 ijoollummaa isaaniitti miidhaa gudeeddaatiif saaxilamaniiru. Finfinnee keessatti qofa miidhaa gudeeddaa ijoollee mudatu keessaa dhibbeentaan 29 maatii isaaniitiin akka raawwatamu qorannoon bahe ni ifoomsa. Oduu biraatiin Ameerikaan haala hin baratamne Naayijeeriyaatti haleellaa raawwachuu beeksifte. Haleellaan kun garee shororkeessitootaa irratti yoo raawwatamu Naayijeeriyaa waliin ta'uudhaan kan raawwatameedhaas jedhame. Haaluma kanaan pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Ameerikaan kaaba dhiyaa Naayijeeriyaa keessatti gareewwan hidhattoota IS irratti haleellaa cimaa banuu ifoomsan. Gaggeessaan Ameerikaa kun garee IS kana garee shororkeessitoota jibbisiisaa jechuun kan ibsan yoo ta'u, gareen kun addatti kiristaanota irratti xiyyeeffachuudhaan ajjeechaa hammeenyaa raawwataa jiru jechuun waraanni Ameerikaa haleellaa mudaa hin qabne hedduu raawwateeraa jedhan. Afriikaatti ajajaan tuuta waraanaa Ameerikaa Afriikoom haleellaa kamisa edaa mootummaa Naayijeeriyaa waliin ta'uudhaan bulchiinsa Sokokoo keessatti raawwateen garee hidhattoota IS irratti haleellaa keessa deebi'ii hin qabne banuu Tiraamp mirkaneessaniiru. Haleellaan kun yeroo dheeraadhaaf karoorfamee fi odeeffannoo basaasaa Naayijeeriyaa irraa argameen deeggaramee akka ta'es Tiraamp dabalataan ifoomsan. Ministeerri dhimma alaa Naayijeeriyaa Yuusuf Maayitimaa Tugar BBC'tti akka himanitti tarkaanfiin kun hojii waloo shororkeessitoota irratti xiyyeeffateedha malee amantii murtaa'e waliin hidhata kan hin qabne ta'uu eran. Qondaalli Naayijeeriyaa kun maqaa gareewwan IS addatti osoo hin kaasin hojiin kun dursee karoorfamee kan raawwatame ta'uu himuudha. Mootummaan Naayijeeriyaa fi Ameerikaa waliin ta'uun hojiin naannicha tasgabbeessuu akka itti fufan dabalataan ibsaniiru. Pirezidaanti Doonaald Tiraamp kamisa galgala jechuun eda ergaa miidiyaa hawaasummaa isaanii Tiruuz irratti barreessaniin hooggansa koo keessatti biyyi teenya shororkeessummaan akka badhaadhu hin hayyamtuu jedhan. Amma dura ji'a adoolessaa keessa Tiraamp gareewwan hidhattoota IS ittisuudhaaf Naayijeeriyaa keessatti tarkaanfiin akka fudhatamu waraana Ameerikaa ajajuun isaaniis ni yaadatama. Dhimmichi yeroo dhiyoo as naannolee mirgaa Ameerikaa tokko tokko keessatti kiristaanonni Naayijeeriyaa keessatti duguuggaan sanyii irratti raawwatamaa jira jechuun falmii cimaas kaaseera. Haa ta'u malee ragaan addaa Naayijeeriyaa keessatti gareen IS musliimoota caalaa kiristaanota ajjeesaa jiru jedhamee qorannoon mirkaneeffame ammatti hin jirus ture. Jimmata ganama ministeerri dhimma alaa Naayijeeriyaa ibsa baaseen balaa itti fufiinsaan shororkeessummaaf jeequmsa finxaaleeyyii biyyattii keessa jiru furuudhaaf Ameerikaa dabalatee michoota idil addunyaa wajjin tumsa nageenyaa caaseeffama qabu irratti hojjechaa jiraachuu beeksisaniiru. Ibsichi haleellaan qilleensaa kaaba dhihaatti raawwatame bu'uura shororkeessummaa Naayijeeriyaa keessatti sirriitti rukutuudhaaf sababa ta'eeraa jedhe. Gorsaan pirezidaantii Naayijeeriyaa Daani'eel Biwaalaan BBC'tti akka himanitti tarkaanfii waraanaa gareewwan jihadistootaa irratti fudhatamu kamiyyuu tumsa waliiniitiin raawwatamuu qaba jechuun Naayijeeriyaan gargaarsa Ameerikaa simattus biyya abbaa biyyummaa qabdu ta'uu akka hin daganne dhaamaniiru. Tiraamp amma dura deddeebiidhaan mootummaan Naayijeeriyaa kiristaanota eeguudhaaf tarkaanfii hin fudhanne jechuun garee sana ofiif haleeluudhaaf dhaadachaa turuun immoo yaadannoo biraati. Akkuma dhaadatan ammoo Naayijeeriyaatti haleellaa raawwachuu jalqabu isaaniiti. Oduu biraatiin Abbaan taayitaa miidiyaa Itoophiyaa dhaabbata televezyiinii GPS kan Paaster Heenok Girmaatiin hoogganamu akeekkachiise. Kunis salaale arrabsuu isaa hordofee yoo ta'u buufata TV kana cufuudhaaf abbaan taayitichaa dhaadateera. Haaluma kanaan abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa ibsa arrabaaseen labsii miidiyaa biyyattii lakkoofsa 1238/2013 fi dambiiwwan hojii miidiyaa irratti hundaa'uudhaan miidiyaaleen amantii barsiisa isaanii tamsaasuu akka qaban
ibseera. Miidiyaaleen mootummaatii fi dhuunfaa kamiyyuu odeeffannoo sobaa jeequmsaaf kakaasan akkasumas ammoo seera miidiyaa cabsu tamsaasuu irraa akka of qusatan abbaan taayitichaa akeekkachiiseera. Abbaan taayitichaa miidiyaaleen odeeffannoo nageenya uummataa jeequ walitti bu'iinsa kakaasu yookaan seera hin kabajne kamiyyuu akka hin tamsaasne akeekkachiise. Miidiyaalee seera kana cabsanii argaman irrattis tarkaanfiin seeraa akka fudhatamu ifatti beeksisaniiru. Kanuma hordofee miidiyaan Jesus Prophetic Spirit Church dhaabbata televezyiinii GPS kan jedhamu muddee 13/2018 qophii dabarseen naannoo Salaalee ilaalchisee odeeffannoon tamsaase kan hin malle ta'uu mirkaneeffachuu isaa abbaan taayitaa kun hubachiiseera. Kanaanis dambii miidiyaa labsii lakkoofsa 1238/2013 akka cabse abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa hubachiiseera. Miidiyaan kun akkuma gubbaatti tuyne Paaster Heenok Girmaatiin hoogganama. Akkuma guyyoottan dabre deddeebiidhaan gabaasaa turre immoo Paaster Heenok ifatti ba'anii Salaalee arrabsanii turan. Guyyoota dura sagantaa amantaa qophaa'e tokko irratti paastariin kun Salaalee biyya xoonqaayii jechuun ibsanii dhimmi kun muffii jabaa uumees ture. Dhimmi isaa falmii kaasee yeroo ammaa kana ammoo poolisiin Salaalee paastarii kana akka hidhamuuf barbaaduu eegaleera. Paaster Heenok immoo yeroo ammaa kana Ameerikaatti kan deeman yoo ta'u akkuma biyyatti galeen Salaalee deemuudhaaf karoora qabaachuu fi waan uumame irrattis ammoo waan biyyatti isa mudatu fudhachuudhaaf qophii ta'uu mirkaneessaniiru. Haasoyni isaa Salaalee arrabse kun ammoo TV GPS gubbaatti dabre. Abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa har'a ibsa isaa keessatti guutummaatti televezyiinii GPS akeekkachiisa dhumaatiin isaaf kennee jedhe. Miidiyaaleen hundi itti gaafatamummaa ogummaa isaanii kabajanii akka hojjetaniif akkasumas ammoo nageenya biyyaatiif tokkummaa uummataa eeguudhaaf gahee isaanii akka baataniif waamichaas ni dhiyeessina jedheera. Abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa ibsa akeekkachiisaa baase keessatti. Halkan gaarii.